maaliif yeroo hunda dhiitaaf dhiibbaan boodanutti aanti haju uumama tahee biiftuun gara kanaan baatus osoo bahuu baattee guutuun Oromiyaa dukkana qofa osoo hin taane ijji Oromootis lafa hin agartu namatti uumamni sii badhaase kana jaarraa danuudhaaf ittiin miidhamuu imimmaan dhiigaa lakkuun harcaasuu malee guyyaa tokko itti gammaddee qofluu dhiisisee xeesuun beeku. Harargeen qabsoo Oromootiif gadaameessaa gootota ija dhamalaa kan onnee habalee kan akka sooressa jaarraa abbaa gadaa elemoo qilxuu mul'is abbaa gadaatii fi akka buruusoo boruufaa kana malees ammoo kumaatama danuu tan magarsite ta'uu dhabuu calanqoo malees jalqaba waraana qindaa'e lolli bakki qaanqeen rasaasaa dura irraa arfamte Harargee xirroodha. Hawwisoo afran qalloo jaaranii aadaa seenaa fi aartii Oromoo du'a geessi deebisanii jiraachisuu fi daran dagaagsu sochii jabaan kan jalqabame Harargee magaalaa Dirree Dhawaadhaati. Raadiyoo afaan Oromootiin Maqdashoo irraa jalqaba tamsaasuun mootummaa Haile Sillaasee kanneen naasisan hayyoota Oromoo Harargeedhaa kan biyya ollaatti baqatan kan akka Ayyuub Abubakar faadha. Oromoodiya dhugatti akkamiin babbareeddan. Ega ani akkuma jaame bahar qaxxaamuree hin dhufne zaraaruma kana jalaa hin gaafa roobni nama roobu mataa zaraaraa jala qabachaa duudatti illee nama rabbu haa ta'u ati hangi mataanuma walama jechuun warra walama irraa isin warri biyya keessa jirtan akkuma warra wareegamee lubbuu teessan akka carraatti hafe malee dhugatti nu akka nuti kabajamnu nu godhu nurraa musan hedduu isin jaalladha. Kabiyya keessa kabajaa dhabees kabajaatti hortanii kabiyyaa baqates biyya deebiftanii dhugatti isin qoricha Oromiyaati. Waanni guddoon garuu nama lubbuu isaa caalaa nu jaalatu kan nu jiraachisuudhaaf kufan isaan lubbuu isaanii nuun bitan jechaan galata ibsuun ni ulfaata. galata isaanii kan sinuun ammoo kan ittiin galchinu wantuma kaleessa isaan irratti kufansan ol qabnee deemuudhaan akka nuti tokkoomnuuf lubbuu isaanii nuun bitan akka nuti bilisoomnuuf lubbuu isaanii rasaasatti gurguran. Arra nuti haalli gammachuudhaa hedduu mul'atus gaddii tokko tokko ammoo numa dhagamaa beekta. Bakka haameef san hin geenye waan taaneef. Amma jalqabuun gamnaa miti galmaa miti garuu immoo tooftumaan galma gaafa ta'een gammada. Nuti ammoo walakkaa dhaabbannee xiqqoo waan dhiichisu jiru na fakkaata. Siyaasaan harree yoo baddee borni surrooti. Diinagdee yoo kufte borni haati.
lubbuun namaa ammoo takka bannaan deebitee hin kaatu. Arrallee dhumaa jira. Hoggaa jennu immoo qubni tokkichaa ilmaan Oromoo irraa bu'u arraas numa sheeneessa numa miidhaalee haa. Waa hedduutu jira. Barruu gabaabaa tokko dhimma walitti bu'iinsa daangaa kanaa fi laata akkam taana fuulduraaf hajuu irratti haalli itti wal mari'annu ni jira. Ammoo yoonii fi nuti ficciifne yoo nuti firrafne ammallee gooluun gabrummaa numarratti as deebiti. Haa ta'uuti akkuma nuti tokkoomuudhaaf hedduu lafaadha nu diiguudhaafis diinni hedduu kalaquu hin dagatinaa. Maaliif jennaan wixira tokko yaasiin jechaa jiru tokko yaafii jechaa gadakkisuun waan amma jiru. Ammoo gaa haleessa nutis warra sodaatee halaala nagar taabba qabaannu jechaa ture jechuudha. Arrammoo akkanan nu boonsitanii kabajaa nu guutanii fuuldura keessatti hoggaa argamu dhugatti gubbaan qal'annuus keessatti argoynee jira. Amma gaa waa takkaatu asaana. Haleessa mana nuun taane diigaa ture. Haleessa mana nuun taane dhagaadhaa diigaa ture. Arrammoo bakka mana nuun taane irraa diine san mana nuu ta'u irra jaalachuun keenya dirqama qaba. Garuugaa wayitamaa tana irreedduun namaa sadhiiroo qabsoomtuun eessa geessi moota haleelluu deebi'a. Moota sanarra hamtuutii wanni juus sammuu keessa numa jira beekanii maaliif seenan haleessa dhagaa darbachuun ogummaa addaa nu barbaachisu ture. Arrammoo dhagaa sakkaraarraa fuudhuun tooftaaf mala nu barbaachisa. Kanaaf jecha harka dhagaa barsiisne harka dhagaa darbuudhaan diiguu barsiifne san ogummaan deeggarree tooftaaf malaan mana bareedaa nu malu akka inni ijaaru godhuun dirqama keenya. Qeerroo akkuma kaleessa tokko taatee halaalaa nu dhageessee si dhawwaayinaan lafaa kaatee diina moote arrammoo fuuldura kee dhaabbannee si dubbannaa tokko ta'ii tokkummaa keetiin galma barbaaddu san gahe. Kana jecha haala qubeedhaa keessattuu qubeessuuf irraa eeguun gaariidha. Maaliif jennaan qubeen kun dhiigaaf lafeen dhufe waan ta'eef. Hayyee akkamaa taanu barruu gabaabaa haala yeroo irratti mariidhaaf qophaa'e. Saphaloo Khadiriin fulbana tokko 2018 Harar. Wanni barruun kun tuttuqu akka waliigalaatti haala gartee naannoo keenya kana jiru maaliif yeroo hunda dhiittaaf dhiibbaan booda nutti aanti hajuu irratti mata adda durummaadhaan kan dhiyaatudha. Qabsoon Oromoo baroota dheeraa gaggeeffamaa turtus gaafa duraatis bakki boodatti aante
ammas bakkitti boodaanaa jirtu asi kanaaf ammoo hogguu maaliif nu booda'aante osoo hin taane mee akkam haa taanu hajuurratti xiyyeeffata jechuudha. Seensa Oromiyaan bahaa onni tuumbannaa fi afran qalloo tambultumuu fi fugu barayyuu ni boochi imimmaan dhiigaatti harcaafti garuu maaliif Harargeen lamaan agartuu Oromiyaati yoon jee dhaadhee sunatti hin fakkaatu. Uumama tahee biiftuun gara kanaan baatus osoo bahuu baattee guutuun Oromiyaa dukkana qofa osoo hin taane ijji Oromootiis lafa hin agartu namatti fakkaata. Harargeen Oromiyaa guutuu irra immoo badhaadhina addaa qabaattee osoo hin taane kanuma qabduun akka malee miidhamaa turtee arras miidhamaadhaa jirti. Kennaa uumamni sii badhaase kana jaarraa danuudhaaf ittiin miidhamuu imimmaan dhiigaa lakkuun harcaasuu malee guyyaa tokko itti gammaddee qofluu dhiisisee xeesuun beeku. Eega kana jenne kaayyoon mariidhaa hoo maali? Walit dhufni keenya kun kaayyoo qabaa galma qaba. Namni galma hin qabne ka galmees hin qabne deemus bakka gawaan hin qabneef galma akeekkanna jechuudha. Seenaa keessatti qeerroon hawaasni bifa kanaan osoo takkaa ijaan nun arkin kanuti isaan ijaan hin arkin Oromummaa teenya ta keessatti waliin beeynu saniin afeeruu qofaan akkanatti Harargee lachuurraa nu argamuun seenaa keessatti isa jalqabaati. Afeeramuunis seenaa isa jalqabaati. Kanaaf qeerroo godinoota lamaanii wal barsiisuun kaayyoo marii kanaati jechuudha. Dhimmoota rakkoolee baha Oromiyaa jiran irratti mari'achuu kan turanis kan jiranis fuuldura hoo walitti dhufeenya qeerroo fi hawaasa cimsu dubbii kana naa qabadhaa. Walitti dhufeenyi takka hariiroon hawaasaa cimtuu miti akkanaan hin jenne qofa durillee cimtu jidduu tana ammoo waan qaawni qilleensa badaadhaa seenu jiru fakkaatti yoo dafnee duchine malee. Harargeen qabsoo Oromootiif maal gumaachite? Waan Harargeen qabsoo Oromootiif gumaachite yoo beekne waan fuula durallee qabsoo Oromootiif gumaachinu beekna waan ta'eef. Namni waan gumaache hin beekne waan fuula dura gumaachuuf ammoo yaaddee isaa dhaawure. Harargeen qabsoo Oromootiif gadaamee isaa gootota ija dhamalaa kan onnee habalee kan akka sooressa jaarraa abbaa gadaa elemoo qilxuu mul'isa abbaa gadaatii fi akka buruusoo boruufaa kana malees ammoo kumaatama danuu tan magarsite ta'uusiiti. Diinaaf jilbiifachuu dhabuu calanqoo malees jalqaba waraana qindaa'e lolli bakki qaanqeen rasaasaa dura irraa aarfamte Harargee xirroodha. Hawwisoo afran qalloo jaaranii aadaa seenaa fi aartii Oromoo du'a geessi deebisanii jiraachisuu fi daran dagaagsuuf sochii jabaan kan jalqabame Harargee magaalaa Dirree Dhawaadhaati. Raadiyoo afaan Oromootiin Maqdashoo irraa jalqaba tamsaasuun mootummaa Haile Sillaasee kanneen naasisan hayyoota Oromoo Harargeedhaa kan biyya ollaatti baqatan kan akka Ayyuub
Abu Bakar faada qabsoo Oromoo duute haareetti lubbuu itti horanii Oromoo fi Oromiyaa dhabamte deebisuuf mooraa leenjii waraana ammayyaa loltootaa fi ajajoota waraanaa oomishuun qabsoo Oromoo finiisuun kan jalqabame mooraa Gobeellee gammoojjii Harargee keessatti hidhannoo meeshaa lolaa biyyoota alaatii galchuun qabsoo Oromoo humna qindaa'een kan taasifamuu jalqabe asuma Harargeedhatti. haa ta'u ammoo eega ABO'n chaartara irraa bahe qabsoon hadhooytuun diddaa gabrummaa deebinee hin gabroomnu diina waliin hanga maayyiitti dura dhaabbiin kan godhame Harargee keessatti. Harargeen bu'uura qunnamtii odeeffannooti. namni reedoon isaa jima fannifatee dhageeffachaa ina qaafne ni jira arraa miti jechuu keenya gaafuma dursanuu odeeffannoon kamuu lafa hin buutu eenyu biratti Harargee biratti odeeffannoon qaramuun kun akka diinni daran raafamu taasisa ammallee taasisaa jira hayyootaa fi qaroowwan afaan Oromoo khalaqan kan akka Sheekh Bakrii Saphalootii fi kan akka Sheekh Muhammad Rashaad kan arjoomte Harargeedha. Buurri rakkoo baha Oromiyaa kun maali? Wanniin isinii tuttuqetun hundinuu akka diinni yeroo hunda nu mogolu kan godhuu irraa beeka. Kanuma dabalataan ammoo miidhaa fi gaagamni hamaan lubbuu namaatii fi manca'ina qabeenyaa irratti yeroo garaagaraa gaagama lubbuus gaggeessaa jiru kun halee rakkoo baleeyyan jidduutti leecalloo irratti mudatu ture. Amma immoo bu'aa siyaasaatu keessa jira. Kaleessa Oromoo fi Somaaleen wal dhawan maal irratti akkuma obboleessi leecarroo irra wal dhawu obboleessi wasana akaafaa tokko irratti dhagaa wal darbatu akkasumatti bishaanii fi meerara ture. Arrammoo bu'aa siyaasaa qofaa osoo hin taane bu'aa diinagdee hedduu shaqaxa baay'eetu jidduu jira jechuudha. Lafti Harargee tun durirraa jalqabee xiyyeeffannaa mootummoota impaayera Itoophiyaa bulchaa turan maraatti turte hubadhaa. Xaaliyaanilleen gaafa biyya Itoophiyaa tana weerare dursa riqicha hawaas jaaree kallattiin isaa gara baha Oromiyaatti qaceeleetti ture. Namni afaan Xaaliyaanii beeytan hin jirtan as keessa manguddoon teenya sababa sanii baran Xaaliyaanii hawaas jaarratee as ce'e. Maaliif jennaan asiin achi yoo Harargee keessa qaxxaamure malee waan saamees baafachuu waan hin dandeenyeef. Ijaarsi akka diida baaburaa bilbilaa fi humni ibsaatiis gara Harargee akka diriirfame seenaatu hima. Sababninis odeeffannoo saffisaa fi saamicha qabeenyaaf haala mijjeeffachuudhaaf ture. Gaafa Minilikii fi Hayila Sillaasee keessaa jechuudha. Beeytaa yoo dhuguma sanii lafeen keessa keenyaan nu qirqirfatte malee afaan qirqirsee uumaan fiduu ni beeytanii. Dhugaa dubbachuudhaaf amma warri hangi hafe kuni dhuguma sanitti laalaa Harargeedhaa qofa osoo hin ta'in laalaa Oromummaallee qabaachuudha nama mul'isa. Ijoollee xixiqqoon daansii qofa sagooyyee qofa deemtullee umaatii miti maaliif jennaan murteessoon isini hoggaan akkana jiru qeerroo xiqqeessu kiyyaamii beeytanii gaa qeerroo xiqqeessanaan ifin xiqqeessa ammoo akkuma fadheewu yoo ta'e waanuma fadheewu yoo ta'e akkam haa taanu namni jee mata duree barreeffama kiyyaan irraanfatinaa dargaggeeyyan kiyya akkam taanaadhaaf yaana akka taanu immoo waliin mari'anna. Arrallee fakkeenyaaf yoo namni iyyuu namni sagalee namaa ukkaamsuudhaaf yaalu mallattoo abbaa irrummaa saasan sirnaan calaqqise jechuudha.
dhugaa dubbachuudhaaf ani waggaa torba asuma zaraaraa Keeniyaa biyya Keeniyaa tana jala tureetiin dhufe amma yoon arku waan kana eenyuunillee mari'anne qeerroodhaan mari'anneeti walgahii kana yaamuu qabna wal barsiisuu qabna jennee jalqabnee sadarkaa kanatti nu dhufe daangaa fi dhorkaa tokko malee dhugaa dubbachuudhaaf hedduu namatti tola. Kun ammoo dhiiga kalee sin gannee xaliin kabajamuu keenyallee nutti mul'isa. Harargeen balbala mijjooytuu daldala kontirobaandii wiirtuu daldala jimaa oomishoota kuduraatii fi meeshoota adda addaa kan alaa galaniiti. Warra faayidaa kana barbaaduutu arrallee wal jiddumnu cafaqaa jira qabadha. Itoophiyaa fi biyyoota ollaatiifillee Harargeen jijjiirama bu'uura ammayyaa uuda gabaa addunyaati. Bitii gurguriin bifa haaraan kan jalqabe qaroomni daldala meeshaa akkuma ba'a Afrikaattuu kan eegalame Harargee ta'uu immoo qorannootu ibsa. Warra takkaa waa bitee gurgurachuu hin sodaatin kasirna gabayaa ammayyaallee fide ta'uu keenya immoo ni mamna. Mamnu yoo warra gaafa sana abdiin jiru takkaa'oo seenaan hin dhugoomfanne ta'e malee. Kanaafis seenaadhaatu jira. Biyyoo jechuun Oromoodhaan magaalaa jechuudha. Biyyoon ammoo biyyeedha. Yoo biyyeen hin jiraanne biyyiin jiraatu. Akkamitti nyaatee buluu qaba waan ta'eef walitti qabamni isaa biyyoodha. Waan bitee gurguratu. Kanarraa Oromoon magaalaadhaan biyyoo jedha. Magaalonni umrii dheeraa qaban kan akka biyyoo Haarillaa, biyyoo Awwaallee, biyyoo Karaabaa, biyyoo Adaree, biyyoo Jaldeessaatii fi kan biroolleen fakkeenya keenya kana jechuudha. Diinnigaa kanaafi akka laftii tun hin tasgabbooyne akka shoorarkaan irraan dhaabbanne akka hirriiba nagayaa ummanni kun rafee hin bulle godhuuf ifiifis rafee hin bulle. Wiirtuu qabsoo Oromoo fi giddugala daldalaa tan taate Harargee ija dhiyeenyaatiin to'achaa daldala isaatiis finiisuuf yaadeeti alangee hamaadhaan Harargee ganamuu cafaqaa ture diinni arraas waxxooruttuma jira. Ammallee shiruma santuu nu laboobaa jira. Diinni yeroonii fi saba tokko ukkaamsu yeroodhaa gara yerootti tooftaan inni itti deemu garaagarummaa fi walitti dhiyeenyaas ni qabaata. Oromiyaa keessatti akkuma Itoophiyaattu godina tokko keessa kutaa tokko keessa magaalaan gurguddoo wiirtuu daldalaa ta'an katti harkaa baafamte Harargee malee seenaa irra hin jiru. Dhimmoota addaa keessa kana keessa dhimmi addaa hin jiru. Ummanni Oromoo asumarraa ka'ee akkam taane je'ee akka ta'u akka barbaaddatuuf nuufi qeerroon hawaasa biratti fudhatama qaban waliin taane sagantaa tana qopheessine. Tooftaalee sirnoonni ittiin nu cabsan ittiin nu miidhan irraa tokkogaa qabsoon yeroo dheeraa irra turre diina nutti hoddommeessu. Kana hoggaa jennu bara baraan qabsoon yoo nutti baay'achaa deeme umrii nurra dheereeffachuun nama hunda akka diinoonfannu nu godhuudhaani diina nu baay'ifte. Nu baay'ifte hoggaan jiru qabsoo tana keessatti Oromoon akka galma hin geenye barbaadu hundi diina Oromooti waan ta'eef hin jaalladhu. Qabee fi qabeenya keenya nu harkaa saamanii abbaa qabeenyaa itti ta'uun tooftaa
gabrummaa jala itti nu tursiisuuf durirraa kaayyeeffatameedha. Arraas daangaa irratti walakkaa irratti bakka magariisni jiru hundatti diinni ija nu baasuun hayyuma tana dhugoonfachuuf akka nuti hin jaaramne hin humnoyne dirree siyaasaa garmalee nu dhiphisuunis tooftaa bareedduu turteef isaanii nuuf ammoo hammeenya mogolamaatti carraa hojii dhiphisuun waltajjii siyaasaa xiqqeessuun dargaggootaa fi shamarran biyyaaf abdiidhaa akka baqatanii garbaa fi gabrattis murruq tahan godhuudhaan fakkeenyaaf yoo fudhanne ilmaan Oromoo kan baroota lamaa sadeen kana bishaan irratti gara biyya Arabaatiin gara biyya Faranjiitiin murruq taanirraa yoo yaadattan lakkoofsaan 180 ilmaan Oromoo dirree dhawaadhaa ta'uu namni beekne jira. Sababni tokko kana jechuudha. Magaalaa san keessaa Oromoo hanqisuun hojii dhiphisuun gahee hojii dhorkuun qabsoo isaanii waan tureef jechuudha. Gama biraatiin sirna barnootaa uguruudhaan barumsa ammayyaatiin duubatti hafummaan akka jiraannu nu godhuuf tattaafachuun furtuu diinni sammuu teenyaan nu cabsuuf yaalu akka ta'e immoo hin dagatina. Ilmaan keenya kan ammaan tana kursii mana barnootaarra kursii baajaajirra taa'uu fadhanis barnootatti amalchisuun gaarii. Hayyoota qaroowwanii fi beektota keenyaaf beekamtii kan nu dhabuunis rakkuma qaceellotti nu hidhe tanutiis itti wal kabajuu dhabne tana amalaaf aadaaf hoodaaf Oromoon wal kabaja wal jaalata wal ulfeessa bakka gaarii wal kaaya akka aadaa teenya takaleessaa deebisuu jirtan kanatti jidduu tanatti immoo amata 100 fi maal Oromoon akka walii yaadu osoo hin taane akka wal nyaatu godhuunis tooftaa kana ture jechuudha. Amma isin dheereessete isinitti dheeressu ammoo hedduun isin jaaladhaa yeroo mara isiniin boonna nu jiraadhaa.